jirtu hordoftoota keenya kun qarqabaa tuubii channel kana warri subscribing goone subscribe godhuun maatii kennataa isiniin jenna. Qarqabaa keenya har'aa keessaa mee waa'ee Real Madrid fi akkasuma Arsenal tapha Champions League taphatamee wal qabatee egaa deeggartoonni hedduu kun Real Madrid injifata jedhaa turanii kun ammoo Arsenal injifata jedhaa turanii biyyoota garaagaraa keessatti illee egaa kadhannaan ta'amaa fi kan inni ture keessattuu akka fakkeenyaaf Keeniyaa fa'aa fudhachuu dandeenya. Deeggartoonni egaa miixuu hamaa keessa kan turanii inni kun olaantummaa eenyuutiin golabame odeeffannoo guutuu itti aansitanii argattu nu waliin tura. Halkan Deeggartoonni Arsenaal gonkumaa hin dagannedha. Halkan Real Madrid waliin taphatan jechuudha. Santiago Bernabéu stadiyeemii midhaagaa addunyaa kanaa keessaa tokko ta'ee jechuudha. Baaxiin isaa cufamee Arsenaal dhiphisuuf qophaa'e dhaloota haarawaa Arsenaaliin gara callisaatti geeddarame jedhameeti leellifame. Kadhannaa deeggartoonni Arsenaal biyyoota adda addaa keessatti godhanis dhagamuun isaa namni wanti jedhullee akka yaadaatti kaa'amee jira. Arsenaal walakkaa xumura Champions League darbuu qofa osoo hin taane Bernabéu irratti 2-1 mo'achuun madaa Real Madriditti akka ashaboo naquuti jedhamee jira. Waliigalaan Arsenaal dhaqaaf gala 5-1 Real Madrid deeggartoota isaa fuulduratti qaanesse. Arsenaal erga bara 2009 asii yeroo jalqabaa fi walakkaa xumuraa Champions League fi kan inni dhaqqabe waliigalaan ammoo seenaa kilabichaa keessatti yeroo 3 darbuu isaa jechuudha. Arsenaal Bukaayoo Saakaa taphataa urjii warra Arsenaal ni beeytu. Bukaayoo Saakaa egaa yeroo murteessatti miidhama irraa deebi'ee rukuttaa peenaalitii dhabus galchii jalqabaa lakkoofsiisuun naasuu guddaa Madriditti kan inni dabale abdii kutannaa fi callisattuu Barnaabootti uffate jechuudha. Yeroo kanatti Gabriel Martinelliinis galchii lammaffaa yeroo lakkoofsiisu Real Madrid dirree isaa irratti illee injifatamuu irraa of oolchuu hin dandeenye. Bukaayoo Saakaa taphaan booda yaada kenneen egaa waan isaan jechaa turan miidiyaa hawaasaa irratti argaa ture qabxicha ni garagalchina jechaan ture nuyi garuu ciminna xiinsammuu akkamiin akka taphanne isaanitti agarsiifne jedheeti kan inni dubbate. Bukaayoo Saakaan Miikaayil Arteetaan egaa taphattoota isaanii baay'ee akka ittiin boone dubbate. Dorgommii Champions League keessatti taphoota 8 osoo hin mo'amin jiru jechuudha. Dhaloonni haarawaan Arsenaal Miikaayil Arteetaan ijaaramee seenaa Arsenaal bara 2016 Real Madrid irratti galmeesse irra deebi'eeti jira. Arteetaan baay'ee gammadeera akka yaadutti seenaa kilabichaa keessatti yeroo sadaffaaf walakkaa xumuraaf darbuu keenya kanaaf baay'een ofitti akkasuma taphattoota keenyattis boona jedhee jira. Jireenya koo keessatti halkan addaatii kilaba seenaa guddaa qabu murkannee mo'anne hunduma keenyaaf iyyuu kun jajjabina guddaadha. Seenaa nuyi dorgommii kana keessatti qabnu xiqqaadha. Waan amma galmeessini kana itti fufsisuu qabna jedhee dubbate Miikaayil Arteetaan. Kana ammoo gochuu dandeenyallee jedhe walakkaa xumuraaf darbuu keenya osoo hin taane Londonii fi Barnaabootti mo'annetu nu boonse jedhee dubbate. Arteetaan leenjisaa ta'ee istaadiyeemii kanatti yeroo jalqabaaf morkachuu kootti waan hundaanuu haala muddama guddaa qabu kana keessatti akka danda'amu hubadheera jedhe. Deeggartoonni isaanii bifa addaan isaan deeggaranii kanaaf waan tokko gochuu danda'u jedhanii itti amananii ture jechuudha. Garuu haalatti miira keenya mo'annee fi injifanne ajaa'iba jedhe Arteetaan. Carlo Ancelottiin tapha booda Arsenaal osoo waancaa Champions League mo'ate natti tola jechuun Arteetatti himu miidiyaaleen gabaasanii jiru. Leenjisaan waancaa Champions League yeroo 4 mo'achuun milkaa'ina guddaa qaban kun taphattoota urjii qabaatanis dhaloota haarawaa Arsenaaliif harka kennuuf dirqamanii jiru. Kilaboota biyyoota 5 adda addaa alaan waancaa injifachuun ammoo leenjisaa jalqaba irra jiranidha jechuudha. Arteetaa waa'ee injifannoo kanaa maal jedhe kan jedhu wal qabatee Arsenaal dirree isaa fi dirree isaa alattis tapha akkaan miidhagaa agarsiisuun injifannoon galee Maayilis Lewis Skelly ofitti amanamummaa fi ga'umsa addaa agarsiise umrii isaa waggaa 18 olitti jechuudha. Saakaan ol adeemaa kana jajuun ofis ga'umsa ajaa'ibaa agarsiisee addatti garuu Real Madridiif qoricha kan qotee fi dorgommicha keessaa isaan baase Declan Rice'dha jedhamee jira. Galchii 2 dirree isaanii irratti lakkoofsiisuu qofa osoo hin taane taphattoota sarara dura Real Madrid dhaabuu keessatti ga'ee olaanaa qaba ture. Ta'uun Barnaamboo fi Emirates irrattis badhaafamee jira.
hanga daqiiqaa 55tti ga'utti jechuudha Real Madrid yaalii qiyyeeffamaa isaa eeggate tokkollee Arsenaal irratti hin yaalle miidhamaan Kai Havertz, Gabriel Jesus fi Gabriel Magalhaes kan dhabe Arsenaal Mikael Merino akka taphataa sarara duraatti fayyadamaati kan inni ture. Miidhamni kun Arsenaaliif carraa haarawaa kennuu hin qabne jedhama. Arteetaan tapha kana dursuun Pep Guardiola irraa bilbilaan gorsa fudhatee jira. Shaakala taphaa kanaaf taasisan haala ulfaataa keessatti akka godhanii fi xiinsammuu isaanii barmaamboof qopheessan Guardiolaan Mikael Arteetaaf gorsa kennaniiru jedhama. Arteetaan waan jedhu hin qabu Guardiolaaf galata guddaa qaba jedhee taphichaan booda jechuudha. Taphataan duraanii Arsenaal Theo Walcott ammoo Arteetaan garee kana sammuu isaa keessaa ijaare tokko isaa waliin hariiroo jabaa qabu fayyadamuun ijaare jedhee jira. Arteetaan hojii isaa irratti baacoo hin beeku tasa garaa hin laafu jedhama. Anaaf garuu taphattoonni Arsenaal keessa jiranis jechuudha isa waliin ejjennoo tokko irra waan jiranidha. Taphataan of tuulummaa qabu hin jiru jedhee jaje. Walcott taphattoonni Arsenaal kunneen akka gaariitti malee ga'umsa nama dhuunfaa irratti hundaaniin taphatan jedheeti kan inni dubbate. Real Madrid Mbappe Vs Bellingham fa qabateeti kan inni qaana'eeti jiru. Maalumaafuu Arsenaal waancaa Champions League bara kanaa ni milkaamu hin milkaa'u kan jedhu walumaan ilaalla. Kanarraa qarqabaa kennaan wanti ispoortii irratti fulleeffachuun isin biraan geenye kanuma. Chaanala kana subscribe godhuun maatii kennataa horaa bula.